السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أبليين كون كوكالي ويا أرانتنا مقالا الدريدا وراء إمالودان أرميتي أرقم مقالا أرمي كيستي دبوغرتي يتيمة شان وفتح ورا هنكامني ورا أيادا خيسجرو ورا دبوغرتي uffata yoom bitannaa yoom dubo gartee iida kana akka ijoollee ta'anitti dabarsine hanjaan yatiima shaniif uffata binnee jirra. Meegaa sagantaa teenya hamma dhumaa akka nu daawwattan kabajaaf jaalalaaf ulfinaan isin gaafan. الشمار كفوني أردف توتا في جالتهم توتا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ويارن سنة akkuma magaalaa Dirreedhaa warra jalqabneetti Haramayaatti argamna. Haramayaa keessatti dubartii ijoollee shan yataamaa kan ta'an tan abbaa hin qabne cinatti argamna. Inshaallah ijoollee tanaaf uffata iidaa jalaa gubbaadhaan fataa godhuudhaaf argamnee jirra. Kanaafuu gaa warri dubartii barumsa fudhachuu barbaadan viidiyoo tana barumsa irraa fudhadhaa isin jenna. Akka namni biraatis laalee barumsa irraa fudhatuuf nama hunda bira waliin gaa isin jenna. Naa jiraadhaa Asmaanis obboleessa kiyya MK dubartii bikee dubartii duuta kan ugalatoomi nu jiraadhu warri geema TikTok irratti taphatameen waan mooheef dubartii mo'amuu saasanii hojii ol qabate namoota 20 uffata jalaa gubbaa shaa godhuudhaaf qabsoosaa jalqabee jira. Egaa akkuma argitanitti nama shaniif uffata bite nama shaneen lammadaatiifis dubartii asitti argamna. Haramayaa jaaniin iddoo sanitti argamna. Gaa iddoo sanirraa nama shaniif uffata bituuf deemna. Amma karaa uffata bituu jalqabna. Akkuma dhageessanitti obboleeyyan kiyya qaalii Rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa kitaaba isaa keessatti akkana jechuun dubbata. Wata'aawaluu alal birri wattaqwaa wal haa gargaaruu karaa khayriirratti. Dubartii ati ilmooteetiif yookaan daa'imman keetiif waan fete bituu dandeessa. Uffata bittaaf garuu daa'imman uti asitti argine kun daa'imman yeroo ijaan garuu imimmaan numaru. Dubartii yeroon ijoollee tanarraa dubbadhu qalbii dura na booya. Obboleeyyan kiyya namni dubartii rakkoo maatii beeku nama dubartii rakkate qofaa beeka. Dubartii ijoolleen tun yookaan yatiimman kun abbaa dhabanii haati lamaan tun dubartii ganda keessatti uffata namaa akkasumattis wannoota garagaraa dhiqaa ilmaan isaanii jiraachisaa jiran. Uffata dubartii mana tokko guutuu jalaa gubbaa uffata dhiqanii birrii 100 argatan. Garuu birriin 100 guyyaa tokko miti sa'aatii tokko nama nyaachisuu hin danda'u. Birriin 100 maallaqa doolaara osoo hin ta'in birrii Itoophiyaa maallaqa keessaa ba'ee jira. Garuu wanni isin beekuu qabdan daa'imman kana yeroo jalaa gubbaa uffata akkana itti binnee shaagoonu qalbiin teenyas akka gammadde gamanumaan isinii himna. Garuu obboleeyyan kiyya yeroon isiniif ibsu wallaahi sakandiinaan itti dubbadhu hundatti imimmaanitu ijana qaba. Haati namuu dhaltee jirti. Garuu haati tee tan ati jaalattu tan ati jaalattu tan ati lubburraa feetu yeroo sirraa huttee haakramtu maaltu si dhaga'ama? Si guddaa yeroo daa'imaa osoo hin ta'in sumaa guddaa kanaa haati tee yoo sirraa duute hangam takka si dhaga'ama? Garuu daa'imman kun isaanii firdiif quba hin qabne haati isaanii yookaan abbaan isaanii irraa du'a. Yeroo san dubartii seenaa kana keessatti ijoolleen tun hedduu rakkattee abbaan isaanii dubartii lubbuun jiraachuu dhabuu isaaniitii hojii ol qabatee iida kana harka walitti qabatanii mana keessa ta'an. Haati isaanii baay'ee gammaddee wallaahi fiidiyoomaa yeroo gubbaa qabnu boo'iinsa malee yeroo nu dhaban. Way rakkataa.